nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan chapter 6 boqonnaa jaafa personality maalidha kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. One of the greatest regret in life jireenya keenya keessatti gaabbiin guddaan nutti dhaga'amu jedha shanan jechuudha. Being what others would want you to be rather than being yourself. Wanta namoonni biraa barbaadan wanta ofii ta'uu barbaadan dhiisanii wanta namoonni biraa barbaadan ta'uun jireenya keessatti waan baay'ee nama gaabbisiisudha jechuudha. Kanaafuu waan ofii kan keenya barbaadnu sanaa ta'an jechuudha. Hundaafuu gara meaning of personality. Meaning of personality maalidha? The word personality jedhu kuni persona jecha jedhu irraa dhufe jechuudha. Greek fi Latin irraa wal qabata. That rootii waliin isaa jechuudha. Mask jechuudha persona jechuun. Okay? Personality has been defined in many different ways. Personality bifa garaagaraatiin haala garaagaraatiin hiikuu dandeenya. But psychologists generally view personality as haa ta'u malee bifa garaagaraatiin personality ilaalamu yoo psychologiin bifa garaagaraatiin akkaataa armaan gadii kanatti hiikuu jechuudha. Personality jechuun unique pattern of enduring thought jechuudha. Pattern yookaan haala yaada kan keenya yeroo baay'ee nu qabnu tokko feelingi nu yeroo baay'ee nurra turu tokko actionii that characterize a person. Nama tokko yaada isaa tokko jechuudha. Akkaataa yaadni isaa tokko ittiin murtaa'u jedhamti. Namni kun yeroo baay'ee bifa kanaan yaada, yeroo baay'ee miirri isaa bifa kanaadha, yeroo baay'ee karaakterii yookaan amalli isaa bifa kanaadha jedhee kan murteessudha jechuudha personality jechuudha. Should not be confused with character. Character wajjin yookaan temperament wajjin wal fakkaataa miti. Character and temperament gahee guddaa qabu jechuudha. Karaa personality keessatti garuu wal fakkaataa miti jechuudha. Theories of personality kan jedhu ilaalla. Though there are different theories of personality, we will see only 3. Personality theoryawwan garaagaraa qaba. Haa ta'utii garuu as keessatti kan laallu personality gosoota theory of personality gosoota 3 qofaadha jechuudha. Inni jalqabani Freud psychoanalytic theory of personality dha. Psychoanalytic akkuma beekamu Freudin kan develop ta'edha jechuudha. Kanaaf iyyuu psychoanalytic theory maal jedha? According to Freud, personality is formed within ourselves, arising from basic inborn need irraa dhufa. Akka inni jedhutti akka psychoanalytic jechuudha. Personality kan inni irraa dhufu from basic inborn need irraa. Dhaloota irraa, fedhii dhaloota keenya irraa, drive yookaan tension keessa keenya dhufu irraa, amala nuti qabnu irraa kan walitti qabamudha personality. He argued that people are in constant conflict between their biological urges or drives and the need to tame or domesticate them. Okay? Akka inni jedhutti jechuudha namoonni conflict yookaan walitti bu'iinsa walitti fufaa ta'e keessa jiru. Eenyu wajjiniin biological drive yookaan fedhii qaama isaaniitii fi need to domesticate gochuu yookaan fedhii wantoota wajjin wal baruun jira miti. Wantoota wajjin wal baruudhaa fi fedhii qaama isaanii gidduu wal lolaa taa'u namoonni. That means keessoo isaaniiti jechuudha. Fedhiin qaama isaanii fakkeenyaaf ilaala. Namni tokko fakkeenyaaf rafuu barbaada. Rafuu barbaaduu dhiisuun immoo dirqama, hojjechuun immoo dirqama. Hojjechuun dirqama kan jedhuu fi rafuu barbaaduun kun maala konfliktii kana gidduu jiraata jechuudha namni. In Freud's view, akka Freud jechuudha, personality has 3 structure parts. Akka Freud jedhutti caasaawwan 3 qaba nuun jedha. Okay? Yookaan immoo qoodawwan 3 qaba. Bakkawwan 3tti qoodamuu danda'a personality. Isaanis ED, ego fi super ego inni bakka sadiitti qoodu. ID kana psychology keessatti ED jennee dubbisna. ID number irratti wantoota garaagaraatti ID jedhamee kan dubbifamu miti. Asitti garuu ED jedhamee kan dubbifnu jechuudha. Okay? According to the way these 3 parts of personality interact, personality keessatti wantoonni sadan kun karaa isaaniitti wal quunnaman kana jechuun ED, ego fi super egoon keenya akkaataa isaan ittiin wal quunnaman akkaataa isaan walitti dhufeenya isaaniitiyyuu maal godha jechuudha. Nuyi murteessa personality individualii tokko personality nama dhuunfaa tokko murteessaa nuun jedha jechuudha. Okay? Karaa biraadhaan immoo domesticate gochuu yookaan dominate gochuu keessaa tokko. Fakkeenyaaf ED yoo ego fi super ego irratti dominate godhe yoo caalee mul'ate nama tokko irratti personality namicha sanaa gara ED'tti deema jechuudha. Yookaan immoo yoo egoon nama tokko irratti caalee mul'ate personality namicha sanaa gara egootti deema jechuudha. Yookaan immoo super egoon namicha tokko yookaan nama tokko yoo caalee mul'ate namichi yookaan personality namicha gara super egootti dhufa jechuudha. Okay, ED gaafa inni maal jechuudha garuu? ED kan jennu if it feels good do it jechuudha. Yoo si gammachiise ta'e hojjechuun isaa sitti tola taanaan hojjedhuudha. Wanti biraa wanti dhufu tokko hin jiru jechuudha. Okay?
inni kun exist at birth dhalootumaan kan jirudha jechuudha keessa. All psychic energy resides in the ED keessadha kan isaan jedhamu psychic energy isaanii jechuudha. The seeds of biological based drive hunger, sex, aggressive kun jechuudha. It is completely unconscious, immoral, impulsive. Sirrii kan hin taane yeroo baay'ee mooraalii wajjin kan walitti dhufu miti jechuudha. Fakkeenyaaf hin beelota sana nyaadhuudha. Waan barbaadetu booyyee ta'u bakkarroo ta'u. Hin ta'a ta'u hin ta'ine ta'u. Ganaa kana wanti barbaachisu hin jiru jechuudha. Sii tole miti kanadha. Seeks fedhii qabda taanaan dubartii barbaadde wajjin dhaqiitii ciisisiin jedha jechuudha. Abbaa barbaadde jaalladhu abbaa barbaade maaltu nama galchime akkas jechuudha jechuudha. Is irrational of the personality kanadha jechuudha. ED yeroo jiru. It seeks immediate gratification yookaan pleasureidha. Gammachuu yeroo kan barbaadu jechuudha. Yeroo dhumaaf gammadda taanaan rakkoon qabu. Waan barbaadde godhi. Eat when hungry. Yeroo sibeelessa taanaan nyaadhu garuu wanti nyaattu waan barbaade ta'u. Drink when thirsty. Dhugi waan barbaade ta'u malee. Satisfy the sex when we need. Yeroo namni sala barbaade jette satisfy godha qiisa of gammachiisa. Abbaa barbaade ta'u ta'u gammachiisudha. Kan jedhu kun ED dha jechuudha. Ego kan jennu ammoo egoon immoo the executive director dha inni kun. Director wayiidha jechuudha. Inni kun begins to emerge kan hin argamu infancy irra yookaan infancy jechuun inni kun dhalootumaan jechuudha inni kunis jechuudha. Okay? Infancy kan jennu sadarkaa daa'imummaatti jechuudha. When the child start learning, infancy'n daa'imummaa irratti kan argamudha. Yeroo ijoolleen barachuu jalqabdudha. Ego device logical and realistic inni kun akkamittiin akka yaaduu qabnu sababeessuu kan dandeenyu kan nu godha jechuudha. Strategies for meeting need dha jechuudha. Tooftaa wanta barbaanne sana tooftaan akka bira geenyu nu godha jechuudha. Okay? It balances the conflict demands of the ED and super ego dha. Egoon super ego fi ED gidduu baalaansi godha jechuudha. Okay? Akkamittiin godha kan jedhu jalqaba mee super ego ilaalla. Super egoon moral watchdog jedhamee beekama karaa biraadhaan. Inni kun immoo moraalii fakkeenyaaf nama amantii yoo taate waan amantiin jedhu tokko tokkoon hordofta jechuudha. Yookaan immoo waan aadaan jedhu tokko tokkoon aadaa jala deemta jechuudha. Okay? Waan aadaan jedhu tokkollee cabuu hin qabu, waan amantiin jedhu tokko cabuu hin qabu gaafa jettu super ego dha jechuudha inni kun immoo. Okay? Inni kun eessarraa ka'a 3 to 6 yeariidha kan hin argamu jechuudha. Namni tokko waggaa 3 amma 6 kan baratu jechuudha. Fakkeenyaaf namni Oromoon tokko aadaa Oromoo barachuudhaaf haala Oromoo barachuudhaaf mucaan Oromoo tokko yeroo waggaa 3tii kaasee amma waggaa 6 gidduu jirutti aadaan Oromoo maal akka fakkaatu safuun Oromoo keessatti maal akka fakkaatu dhiirri dubartiin Oromoo keessatti akkamittiin jiraachuu qabdi akkamittiin jiraachuu qaba kan jedhu barachaa deema jechuudha. Okay? Yeroo kana cabuun qabu tokkoon isaa kan jedhu yeroo kanatti dha jechuudha. Yeroo kanatti barachaa aadaan Oromoo tokko cabuun qabu safuun Oromoo tokko cabuun qabu kan jedhu tokko yoo ta'e super ego keessa jira jechuudha. Okay. Amma ED barreera super ego barreera mitiire. Egoon garuu kana balance nu godha jechuudha. Akka ED fakkeenyaaf amma waan barbaadde hojjedhu waan barbaade fakkeenyaaf dubartii barbaadde wajjin ciisii nuun jedha. Okay? Super egoon immoo asuma yoo kana gochuu qabu nuun jedha. Egoon garuu rationalize godhee kana fakkeenyaaf yookaan dhoksitee ta'uu danda'a yookaan waan tokko gootee danda'a akkaataa mooraaliin cabsineen gochuun qaba jetta jechuudha. Gidduu kanatti dhattee that balance gochuu yeroo barbaaddu ego jennee waamna jechuudha. For food, our personality is outcome of the continual battle for dominance among the ED, the ego and the super ego. Akka fruit jedhutti gaa ED, ego fi super ego gidduutti wal dhabdiitu uumaa jechuudha yeroo baay'ee. ED waan barbaadde godhi jedha. Egoon immoo that maybe you have to be rationalized ta'uu qabda. Xiqqoos rationalized. But egoon immoo that akkasumayyuu that moraaliidhaaf baay'ee kennamuu qabaa nuun jedha jechuudha. Constant conflict yookaan wal dhabdiin gidduu jira kana maal fida jechuudha? Dhiifama dominancy kanarraa dhufa jechuudha. Ni galee dominancy kana jechuun tokko keessaa dominant ta'a tokko keessaa mul'ata jechuudha baay'ee. Yoo ED'n baay'ee mul'ata ta'e namichi ED ta'a namichi bakka jira miti waanuma argee nama godhaa oolu sana ta'a jechuudha. EDtu mul'ata waan ta'eef that personality kanarratti hundaa'an jedha. Amma immoo this constant conflict wal dhabdiitu jira inni irra gidduu jarreen kana sadanii jechuudha. Structureewwan sadan kana ego ED fi super ego gidduu wal dhabdiitu jira. Wal dhabdiin bee walitti fufaa ta'e kun immoo manage godhama. Maaliin hoogganama psychological defense mechanismidhaan hoogganama jechuudha. Okay? Psychological problems often arise when the visual supply of the ED, the ego and the super ego are unbalanced.
yeroo unbalanced ta'uu hafanu ED super ego fi egoon unbalanced ta'uu hafanu jechuudha psychological problem yookaan rakkoon sammuu ni argama jechuudha. To defend itself against an anxiety dhiphina garaagaraa jalaa ba'uudhaaf jecha namni tokko maal godha egooni adapt unconscious coping device called defense mechanism. Yeroo kana egoon maal godha jechuudha egooni rakkoo sana furuuf jecha rakkoo argamaa jiru miti rakkoo argame kana furuuf jecha egoon yaada furmaataa kaa'a jechuudha. Yoo tamalattee dubartii tokko wajjin ciibsa yookaan immoo amala hin barbaanne tokko lattee goota ED dhaquun okay ED kanaafi super egoon egoon maal godha yaada kaa'a akkati yaadaan hin miidhamneef akkanan godhee jettee akkati of eenyuun gooneef yaada wayisii kaa'a jechuudha. Yaadonni inni kaa'u kun defense mechanism jennee waamna okay defense mechanism kana keessaa tokko repression. Repression jechuun banishing treating thought yaada miidhaa qabu feelingii fi memory into unconscious mind keenya keessa kaa'u bakka yaadatamne keessa kaa'u unconscious mind kan jennu unconscious mind akkuma yeroo darbe ilaalle conscious unconscious ilaala fakkeenyaaf mana tokko keessa saalooniidhaa fi kushiinaa jira jedhaati fudhadhaa gaafa isin gara mana sanaa dhaqxanu eessadatti mana tokko mana haaraa tokko mana takkaan tokko mana namaa yeroo dhannu eessadha bakki teenyu yookaan manuma isaan keenya iyyuu bakki teenyu yeroo baay'ee bakki teenyu bakka saalooniidha jechuudha. Bakki saaloonii sun akka conscious mindiiti jechuudha. Okay? Yeroo yaadnu yeroo maalii jechuun gara kushiinaa hin yaadannu jechuudha yeroo baay'ee. Isinii galee kushiinaa keessa wanti jiru suni akka unconscious mindiiti. Achi keessa dhokfameera wanti baay'een kushiinaa keessa. Wanti namatti tolu wanti namatti tolu hundi isaa kushiinaa keessa jira. Wanta baay'ee jira kushiinaa keessa okay wanti sin gaddisiisne baay'ee isaa achi dhoofisanii saaloonii bakka gaggaarii waanuma gaggaarii qofa mul'iftanii ofitti bareechitanii teessu jechuudha. Isinii galee conscious mindiin bakka saaloonii sanadha jechuudha. Unconscious mindiin immoo bakka isa kushiinaa sanaa wajjin qabata. Kanaafuu repressioniin maalidha jechuudha yaadota fakkeenyaaf durbi tokko kaleessa mucaan durbaa tokko kaleessa gudeedamtee yaada gudeeddaa sana yaadachuun barbaaddu mucaan ijaatee forgetting motivated forgetting dhaan wal qabata kun motivated forgetting dhaan maal godhi unconscious mind keessa repress gooti jechuudha. Repression isa kana wanta miidhaa qabu sana unconscious mind keessa kaa'u annee kushiinaa keessatti ganna yaadannu jechuudha waa isaa. Inni kan biraa denialiin immoo wanti ta'e tokko refuse ta'u diduu recognize acknowledge gochuu diduu okay treating situation yookaan haala miidhaa qaba itti yaadu tokko diduu jechuudha. Fakkeenyaaf ati alkoolikiidha yoo taate dhugeera yoo ta'e namni tokko dhugeera yoo ta'e dhugee alkoolikiidha garuu an alkoolikii miti jedha maaliif ani qaruuraa tokko yookaan qaruuraa lama qofan dhuga waan ta'eef namni alkoolikii jedhamuudhaaf 3-4 dhuguu qaba ofiin jedha daat dhugee machaa jira garuu diniyaal godha maal godha bifa kanaan iyyuu hin dida jechuudha beekamtii kennuuf dida jechuudha. Inni kan biraa raashinaalaayzeeshiniin immoo riizanii bareedaa ta'e tokko sababa bareedaa ta'e tokko fuutee kennitaaf jechuudha. Fakkeenyaaf qormaata qoramtee qabxiin kee gadi bu'e. Qabxiin kee gaafa gadi bu'u qormaata kana dhabuudhaaf barsiisaatu irratti akkana godhe. Sababa barsiisaan sun nan barsiifneef yookaan akkanadha jedhu. Yeroo akkasii sababa bareedaa kennaa jechuudha. Yeroo akkas sababsiisu sana is rationalization jechuudha. Displacementiin immoo involve explain feeling ibsachuu toward a person who is less threatening. Fakkeenyaaf amma barsiisaa keetii wajjin wal dhabdee jedhu. Barsiisaa keetii wajjin gaafa wal dhabdee jettu ati manatti galtee ijoollee warra doormii keetiitti hiita jechuudha. Barsiisaatti yoo hiitee jette barsiisaan qabxii kan kee ammas miidhuu danda'a waan ta'eef achitti calluma itti afaan kee qabattee galta doormiitti gaafa galtu ijoollee homaas gochuus hin danda'an waan ta'eedhaaf isaan irratti agarsiifatta jechuudha. Kun displace goote barsiisaa sanarraa gara sana ijoolleen uumamaa waan beekan hin qaban jechuudha. Yookaan immoo barsiisaan tokko baay'ee waan alatti waan isa miidhe tokko qaba yookaan immoo haadha manaa isaatii wajjin wal lolee jennu. Haadha manaa isaatii wajjin wal lolee aarii qabu qaba jechuudha. Haadha manaa sana biratti yoo akka hin taane afaan isaatii arrabsee rakkoo biraatu uumama jechuudha. Rakkoon biraa waan uumamuuf daree dhufu. Gaafa daree dhufu maal godhaa? Ijoolleen tokko waa tokko gootee jennaan arraba hin taane ijoolleetti gadhiisa. Barataatti maal godhaa? Akka hin taane ijoollee arrabsa jechuudha. Maalidha kun? Ijoolleen sun sanaa wajjin dhimma tokko iyyuu hin qabdu okay? Garuu namtichi haadha manaa sanarraa displace gochaa jira jechuudha. Inni kan biraa projectionidha. Projection kan jennu ammoo unacceptable feeling namni tokko qabu nama biraarra kaa'u. Fakkeenyaaf haati manaa tokko cheat gooti yookaan immoo abbaa manaa irratti hatti jechuun nama biraatii wajjin ciifti yoo ta'e maaf akkana gooti sammuun yeroo see gaafatu inni iyyuu akkana godha. Inni akkana godha miti garuu inni iyyuu akkana godha unacceptable behavior sababni an akkana godhaa jiruuf isa akkana godha ijaa ta'eef akkana godhaa jira ittee jilaa ba'uu barbaaddi sammuu see jilaa jechuudha. Okay? Garuu inni kana godha inni amala kana haadha buyyuu malee isee maal gooti jechuudha amala kana fuutee eenyurra keessa isarra keessa project gooti. Unacceptable yookaan amala fudhatama hin qabne kan seetana fuuteera keessa sababni kana godhaa jiruuf isa akkana godha yeroo ijaa ta'eef jenna jechuudha. Reaction formation immoo opposite formii agarsiisudha. Fakkeenyaaf haadha manaa abbaa manaa tokko wajjin jiraatu yoo ta'e haati manaa abbaa manaa sana hin jaallattu.
hin jaallattu garuu gaafa isa argitu akka waan isa jaallattutti iyyuu kabaja guddaa kennitiif akkanatti keessoo see hundi jiru waan biraadha. Keessoo see hundi jiru waan biraadha garuu kan isin itti agarsiiftu faallaa kana yeroo ta'u jechuudha. Inni kan biraa sublimationidha. Sublimationii kan jennu ammoo expressing sexual or aggressive behavior sexuality ta'uu danda'a. Amala hin taane tokko amala barbaachisaa hin taane tokko bifa daayirektii fudhatamaa qabu fakkeessuu yaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko amala sekshuwaalii gabbaa'ee karaa irratti agarsiisuu hin danda'u. Gabbaa'ee amma dhiirrii fi dubartii tokko wajjin ciisuu hin danda'u jechuudha. Garuu amala sekshuwaalii agarsiisu tokko yoo godhe amma fakkeenyaaf dubartiin tokko uffata baay'ee haphii ta'e tokko uffata baay'ee nu ta'e tokko fuutee yoo kaate kun sekshuwaal biheevarii bifa fudhatamaa ta'een agarsiisuu yaaduudha jechuudha. Inni kan biraa regressionidha. Regressioniin immoo returning to an earlier stage from behavior. Form of behavior. Form of behavior amala kaleessatti yeroo nu deebisudha jechuudha. Inni kun immoo regressioniin jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf nama tokko jala haati isaa jalaa duute jennee haa fudhannu. Haati yeroo jalaa duutu baay'ee aara jechuudha. Erga baay'ee aareeti maal godha? Harka isaa ciniina yookaan quba isaa cicciniina jechuudha. Quba isaa cicciniinu kan quba cicciniinu eenyuuni daa'imadha malee namni guddaa quba cicciniina quba cicciniinu. Quba hodhuu harka hodhuun kun yookaan daa'ima yookaan nama gowwaadha jechuudha. Yeroo daa'imummaa meebii hodhuu danda'a yookaan harka isaa kana cicciniinuu danda'a quba isaa kana cicciniinuu kana danda'a jechuudha namni kun. Okay? Garuu immediately haati isaa duute jedhee yeroo ta'utti quba isaa ciniina jechuudha. Kummaa inni kaleessa yeroo ijoollummaa sanatti deebi'e jechuudha. Regression that namni akkasittiin iyyuu makaanizimii sana jala miidhaa du'a haadha isaa sana jala ba'uuf jecha maal godha kaleessa sanatti deebi'a jechuudha. Inni kun regression jennee waamna jechuudha. Inni kan biraan trait theory of personality dha. Personality ke trait theory maal jedha? Psychologists who take trait approach see personality as a combination of stable internal characteristics dha. Trait theory jarri fudhatanu psychologistoonni jarri kun immoo akkamitti ilaalu trait approach jedhu personality ni jedhu. Personality ni internal stability irraa dhufe. Okay? Combination of stable internal characteristics. Amaloota keessoo keenya stable ta'an, amaloota keessoo keenya tasgabba'an yeroo dheeraadhaaf amaloota nuyi qabnu sanatiyyuu that personality ta'an hin jedhu jechuudha. That people display consistently over time and across situation. Haalota garaa garaa irratti amala namoonni agarsiisantuyyuu personality dha jedhanii kan himanu inni kun trait personality dha jechuudha. Trait theory seeks to measure the relative amount of what personality characteristics. Amala personality sana they believe are present in everyone. Namoota tokkoon tokkoon namaa keessatti kan argamu san kan ibsudha jechuudha. Trait approach personality makes three main assumption. Main assumption sadiidha kan inni godhu. Trait theory kun jechuudha yookaan trait personality jechuudha. Tokkoffaan personality are relatively stable and predictable over time. Over time yookaan personality nama tokkoo kan fakkeenyaaf amma gurbaan caalaa jedhamu tokko yoo jiraate gurbaa caalaa kan amala isaa maal gochuu dandeenya predict gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo hunda fakkeenyaaf yoo ka'ee haati isaa jalaa duute amala namichi kun agarsiisu kana predict gochuu dandeenya. Sini gale personality in lamaffaan personality are relatively stable dha across situation. Fakkeenyaaf haadhi isaa jalaa duute amala agarsiisutu jira. Yeroo abbaan isaa jalaa duusi haadhi isaa jalaa duutu wajjin amala agarsiisanaa jiru wal fakkaataa agarsiisa jechuudha kun immoo. Inni sadaffaan immoo people differ in how much of particular a personality traits possess. Note inni sadaffaan akka trait theory jirutti namoonni amala agarsiisan keessatti guutummaatti garaagaradha jechuudha. Fakkeenyaaf ijoollee lamatu jiru. Dhiifama wajjiniin fakkeenyaan isin fudhadhu kanarratti xiqqoo yoo isin godha jechuudha. Dhiifama hundaafuu amma fakkeenyaaf ijoollee lamatu jiru. Ijoolleen lama yoo jiraatanii haadha isaanii yeroo duutu ijoolleen lamaan kun amalli isaan agarsiisan adda adda jechuudha. Okay? Ijoolleen lamaan kun obbolaa haa ta'an iyyuu malee obbolaadha abbaa haa ta'an iyyuu malee amala wal fakkaataan agarsiisan jechuudha. Okay? People are exactly alike on all three. Amala hundarratti wal fakkaataa wisu. Maybe amala tokko irratti wal fakkaachuu danda'u. Garuu namni guutummaa guutuutti namni lama wal fakkaataa ta'e addunyaa kanarra hin jiru jedha jechuudha inni sadaffaan. The result is endless variety of unique personality. Personality baay'ee lakkoofsi isaa lakkaa'amee hin xumuramnetu addunyaa kanarra jira jechuudha. Though the history of trait theory of personality has some thought different stages. Stage one gara haa qabaatu malee trait theory ni. Our attention here will be paid on the 5-factor model. 5-factor model irratti kan gabaabbannu as keessatti. Tokkoffaan Ocean jennee kan ibsinu jechuudha. Ocean kan jennu opinions dha. Big 5 theory tu jira jechuudha. Akka personality jechuudha. Theory of personality jennee kan ibsinu jechuudha. Trait theory of personality shantu jiru jechuudha. Wantoota shantu jiru jechuudha. Okay? Inni jalqabaan opinions dha.
namni tokko opinions ta'u being intelligent ta'u jechuudha dammaqaa ta'u namni tokko creative ta'u nama waa uumu ta'u inquisitive flexible and broad minded nama sammuu isaa bal'aa ta'e yaada namoonni isaaf kennan fudhachuuf qophii kan ta'u jechuudha yoo isaaf ta'e jechuun yaada namoota dhaggeeffachuuf banaa kan ta'e mee maal jette namoota mariisisuu kan danda'u opinions dha jennee waamna jechuudha inni biraan conscientiousness kan jennu immoo being competitive dha dorgomaa ta'uu namootaa wajjin self discipline ta'uu organized ta'uu consistent jechuun bifa walitti fufaa ta'e nama waa hojjetu danda'u jechuudha kun okay walitti fufaa ta'een discipline kan godhe mataasaa kan naamusaan hojii isaatti fufu jechuudha naamusaa yeroo jennu tokko naamusaa itiksii qofaa miti as keessatti naamusa walitti fufiinsaa waa hojjechuu danda'u jechuudha fakkeenyaaf har'aan dubbis ta'u ta'e bor iftaan waggaa guutuu dubbistee qabxii gaarii fiduu danda'uuni consistentidha conscientiousness kan jennu nama akkasiidha jechuudha inni kan biraan extraversion kan jennu being active ta'uudha namni kun jechuudha active yeroo ta'u namni controversial yeroo ta'u dubbachuu yeroo danda'u salphaamudha extra jechuun gara alaatti waan isa keessa jiru baasee dubbachuu kan danda'u jechuudha karaa gabaabaa agreeableness kan jennu immoo considerate good natured helpful ta'u namoota wajjin kan walii galuu danda'u ta'u jechuudha karaa gabaabaa inni kun fakkeenyaaf being considerate ta'u good natured ta'u uumamaan nama gaarii ta'u nama waa gargaaru ta'u obsa qabaataa nama gara laafessa nama ta'uuni agreeableness jechuudha neuroticism kan jennu immoo negative unpleasant emotion salphaatti kan itti dhufu jechuudha fakkeenyaaf salphaamatti kan sodaatu salphaamatti kan yaaddoo itti dhufu salphaamatti kan rifatu salphaamatti kan gaddu salphaamatti nageenyi kan itti dhaga'amu dhiisu isa kanaan maal jennee waamna neuroticism jennee waamna jechuudha humanistic theory of personality immoo approach to personality emphasize people's inherent goodness that namoonni goodness yookaan immoo dhaaluu gaarummaa dhaalota kan dhaawudha jechuudha gaarummaa qabaachuu irratti jechuudha and their tendency to move toward a higher level ammas adeemsa akkamii qaba levelii olaanaa ta'etti yookaan sadarkaa olaanaa ta'etti namoonni ol ka'uudhaaf deemuudhaaf of functioning instincting people as controlled by unconscious dhaan iyyuu control ta'an jechuu caalaa namoonni maaliin control ta'an jenna jechuudha fedhii namoonni bakka guddaa gahan qabaachuu jechuudha inni kun fedhii akkasii namoonni argachuu fedhii akkasii qabu jechuudha namoonni personality kan ibsu isa kanadha jechuudha theory of personality humanistic jechuudha and the set of stable trait approach in this conscious self motivated ability as keessatti jechuudha dandeettii self motivated yookaan immoo namni self motive ta'u yookaan ofii isaatiin kaka'uu jechuudha to change and improve along with people's unique creative impulses and inni mura kaalalloo garsende self concept kan jedhu yeroo taantu waliin laalla please video kana yoo ta'e keessanii share godhaa nagaatti